Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii ASTECH hundaafu har'a viidiyoo akkam barbaachisaa tokko qabannee isinii dhiyaanneeti jirra. Viidiyoon keenyas akkamiin karaa salphaa ta'een YouTube chaanaaliin kiriit godhannee akka itti guddatu yerootti jechuudha. Saniifuu warri subscribe chaanaala keenya godhin subscribe akka nu gootan isin gaafachaa. Kallattumaan gara viidiyichaatti seenna. Jalqaba browserii banachuudha. YouTube erga banneen booda egaa wanni irra deddeebiin dubbachuu barbaadu chaanaala nama barbaannu tokko subscribe goonee areeyotes kan duran jirus ta'ee akkanatti si dhufaa search goonaa. Search godhuudhaan fakkeenyaaf amma kun chaanaalii isa lammaffaadha. ASTECH kiyya subscribe naan goone taanaan subscribe naa godhuudhaan search yeroo goote kanatti tokkoffaadhaan naa dhufaa. Browserii bantu kamirrattuu maaliifii chaanaaliin maqaa kiyyaa wal fakkaatu kan biraa waan hin jirreef akkanumatti jalqaba arsii dhufaa. Subscribe akkana godhuudhaan notification jira. Notification kana isa all juuta godhatta. Viidiyoon yeroo yerootti gadhiisu hundisaa akkasii ga'uudhaaf jechuudha. Achiin booda viidiyoo ta'e tokko daawwachuudhaan comment naa godhuu dandeessa. Karaa gaarii ta'een like comment naa godhuu dandeessa. Akkasitti wal guddisuun ni danda'ama. Ooma ta'e tokko comment irratti waan gaariis yaada qabaannaan yaada kee comment irra naa godhuu dandeessa. Viidiyoo erga daawwattee hanga daqiiqaa 5 fi hanga 6 jidduu daawwachuu dandeessa. Viidiyoo nama tokko akka subscribe irraan deebine jechuudha. Itti aansuudhaan yeroo viidiyoo tokko upload gootu ulaagaalee guutamuu qabu jira. Maal akka guutamuu qabu walumaan ilaallaa jechuudha. Viidiyoo dalagamu tokko yeroo upload gootu akkamitti akka upload gootu our channel itti erga seenni booda chaanaala keenya irra viidiyoo ol baafanna jennaan. Viidiyoo ol baafannu san karaa qalaalii ta'een akka namni hundinuu arkutti settingiilee waan sirraa'uu qabu jira. Amma viidiyoo upload jee jira. Amma viidiyoo tokko ol hin baafne asirratti upload our video jeeniitiin jira. Erga upload jeen boodatti nuuf dhufaa steppiin itti aanu. Egaa warri subscribe naan godhin osoo itti seenin dura subscribe like share akka naa godhaniin isin gaafadhaa kabajaan ni tura. Maaliif jennaan connection waan xiqqoo busy ta'uufi akkana ni hinaa jechuudha. Ofisaan akkana nu dhufaa. Then select file jennaani video edit goonee keenya san bakka itti nuti kaan sanirra amma isin garsiisu waan ta'eef viidiyoo maqaalaalii tokko viidiyoo gabaabaa jechuun seenuma viidiyoo isin garsiisuuf waan hin deemuuf viidiyoo matee tokko isin garsiisaa jechuudha. Akkana viidiyoo godhuudhaan next jennaani erga next jenneen akkana nu dhufa. Taayitilii kanarra wanni barraa'uu qabu yeroo nii fi barreessitu qubee guddaadhaan eegaluu qabda. Fakkeenyaaf yoo waa'ee barnootaa ta'e haawutu inni startiin qubee keenya qubee guddaa ta'uu qaba. How can jennee itti fufagaa waa hedduu barraa waan viidiyoo san ibsisu jechuudha. Description irratti ammoo description irratti wanni barbaachisan viidiyoon isin gadhiiftan yeroo yerootti viidiyoo ammayyaa ta'e akka namni hundi YouTuberoni hundinuu viidiyoo hojjetan bakka kana beekamu ta'an description bakka jiran description kanarra maaltu jira beekamtiin viidiyoo keetii kan itti murtaa'u asi hanga qubee 5 si kan nama 5 irraa amma fakkeenyaaf wanni godhuu barbaaddu gootee yoo fedhe wanni kee godhuu dandeessa. Fakkeenyaaf amma akkana sii dhufa. Akana si dhufa. Amma osoo nuuf hin eegaleen akkana si dhufa.
itti aansita ammaas maaliif viidiyoon asii dalaytu kun description isaa publicly yeroo post gootu beekamtii qaba namoota beekamoo wajji YouTube yoo ta'an amma YouTube jennaanis isaan kana wajji hidhata qabaa jechuudha waan asirratti ba'u hanga amma 22 fayyadamee hanga 5 si fayyama ni dandeessa itti aansita thumbnail jira asirratti waan viidiyoo kee hima sirriitti kan namni yeroo fi YouTube seenee viidiyoo kee ergu isa kana murteessan thumbnail waan jiru inni kan sirriitti edit ta'uu qaba viidiyoo edit gootu caalaa asirratti murteessan viidiyoon asirratti dalee footoon asirratti dalaydu kan viidiyoo kee keessaa ibsu murteessaadha jechuudha isa kana akkatti hojjetan viidiyoo itti aanu irratti isiniin garsiisa yeroo hunda limit ta'uu qaba viidiyoon ijoollee hojjettuu fi nama guddaaf hojjettu asirratti it is not made for kan ta'uu qaba itti aansuun akkana dhufaa gaa steepilee hedduu jira achi booda next jechuudhaan ol baaftaa jechuudha ni dhufaa akkanatti add an in the screen jee jira add card jee jira wala sadii jira viidiyoo itti aanu irratti akkaataa isa kanatti guutaan karaa salphaatiin bareecheetiin isin garsiisa dhuma irratti akkana publish jechuudhaan ni eedda jechuudha parsantii hanga inni lakkaa'ee inni jiru kana fakkaata viidiyoon keenya har'aati viidiyoo itti aanu irratti waan babbareedoo irraa baratan jee yaadu qabadheetiin dhufa har'aaf kanuma galatooma.